Akkam hordoftoota chaanala Kaayidhaaf har'a barumsa ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Barumsa har'aatiin akkamitti akka subscribe batanii viidiyoo keenya irratti aad goonu yookaan kaayanu ilaalla. Haga dhuma viidiyoo na wajjin tura. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan chaanala kana subscribe gochuun eegala. Akkasuma viidiyoolee like gochuun eegala. Jalqaba kaayin maasterii kee seentu. Yoo kaayin maasterii hin qabaanne Play Store irraa daawunlood godhuu ni dandeettan. Erga keessa seentanii create jettan. Saayizii isaa YouTube irra deeffattanii jala kana ammallee create gootan. Erga sanii keessa si seensisa. Erga kaayin maasterii keessa seentanii viidiyoo tokko filattu. Erga viidiyoo filattanii booda bakka subscribe batanii kaayachuu barbaaddan akkaan ooftanii bakka san biratti kaawwattu. Erga kaawwattanii booda ishee laayar ishee jettu kilik gootu. Erga sanii miidiyaa kilik gootu. Erga sanii bakka subscribe batanii kaayatan achi fudhattu. Yoo subscribe batanii daawunlood gootanii hin jiraanne taate homaa rakkatina YouTube irraa daawunlood godhuu ni dandeettanii. Akkasuma chaanala kiyya Khalid Family Telegram irratti seentanii khalidfamily.com achiraallee install godhuu daawunlood godhuu ni dandeettan. Akkasuma Chrome irraallee daawunlood godhuu ni dandeettan. Daawunlood gootanii booda bakka green screen kaattan san bira deemtanii achi fudhattu. Okay gootu. Erga sanii wanti green irraa balleessuu qabna. Isii balleessuudhaaf gara gadii gad ooftanii Chrome kee ishii jettu kana kilik gootu. Erga sanii enable ishii jettu kana right gootu. Erga sanii irraa isinii bada. Erga bade bakka kaawwachuu barbaadan akkanatti sistanii erga kaawwattanii booda mee taphachiifnee haa ilaallu. Bifa haala gaarii ta'een kun dalagee jira. Isinillee akkuma amma isinitti agarsiise kanatti hojjechuu ni dandeettanii. Akkasuma like batanii illee akkasumatti kaawwattu. Like ishii jettu kana kilik gootu. Erga sanii miidiyaa erga sanii like batanii fuutanii dhuftan. Erga like batanii fuutanii dhuftanii booda akkuma amma isinitti agarsiise kanatti gara gadii gad ooftanii wanti giriin tan irraa balleessuu qabna. Chrome kee ishii jedhu kilik gootu. Erga sanii enable erga sanii irraa isinii bada. Erga sanii mi'a amma taphachiifnee haa ilaallu. Lachuu mi'a taphachiifnee haa ilaallu. Green screen fi subscribe batanii. Argitanii wanti xiqqittii tana taas baratan. Tun ishii tana. Ishii tana tunu mi'a taphachiifnee haa ilaallu. Ishii tana jechuudha. Ishiin akkasitti kaawwachuu ni dandeettan. Barumsi har'aa kana fakkaata. Wanni isiniif hin galle yoo jiraate koomentii jalatti na beeksisaa. Akkasuma warri chaanala keenyaaf haaraa taatan chaanala kana subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamuu ni dandeettanii. Akkasuma profaayila kee seentanii akkamitti akka loogoo create goonu, akkamitti tempileen akka hojjennu, waan gaarii akkamitti online business akka dalaguu dandeenyu isin barsiisee jira. Profaayila kee seentanii barnoota baay'ee argachuu ni dandeettanii. Haga barnoota biraatti walitti deebi'uutti hayyee nagaatti.